hordoftootteen Boorana Global Media nageenya keessan badhaadha daadoo armi jettanii qoomni keessaaf jiraattot magaala keenya waliin waan keenya gambeennaa jettu qabadde isa waliin injira isa waliin jiru kun naa galgala biidu baruuti agi xumur qophii teennaatti nu waliin jiraadha oraa bulaa deebana. Maqaan keen Galgala Jaarso yaa. Eenyu siin jedha? Inni boruu tulluudha. Eenyu siin jedha? ani maqaan kee Giyooti Jaarso naan jedhan. Eenyu siin jedha? Guyyaa waaqoo. Dasa taadhi didaraan jedhama. Ishi dasa eenyu maqaan kee siin jedha? Maqaan kee Duuba Lafee Baggajjoodha. Eenyu siin jedha? Galgala Godaanaadha. Yoo ijoolleen dubaraa garuu dhaatte waa boorii malleetiyyaa boorii galleetii achi dhageette. Yaa dhagaye. Boorii malleen eenyu boorii galleen eenyu? Boor gallee beekamallee boor mallee beeku. Boorii galleen eenyu? Boor galleen duni. Dubartii gartee turti gartee adoo fuudhiru. Turti sun. Yaa dhagaye. Boorii malleen nama akkamiiti? Boorii galleen nama akkamiiti? Boor galleen nama adoo fuudhinu bakka tokko kan jiraate shooteedha. Boorii malleen hoo? Boori malleen. Boori malleen. Iko narraa matanna iko narraa mati. Boori malleen. Boorii galleen eenyu? Boorii malleen eenyu? Seenaa sun waan gad fageenyaan qoradda dubbisuu hin qabu. Sirbum keessa dhaga malee sirriitti hin beeku. Sirriitti hin beektu. Boorii malleen eenyu? Boorii galleen eenyu? Boori mallee fi boorii galleen dubartii Boorana warri lameen iyyuu Boorana osoo hin heerumin iyyuu heerumaan duratti hin heerumin iyyuu lubbuu dhabanii warri lamaan iyyuu dubra gannoota baay'ee jiraatanii osoo hin heerumin iyyuu du'an. Lachuu? Boorii mallee boorii galleen. Boorii galleen eenyu? Boorii malleen eenyu? Boorgallee kana maqaan ishii boorgalluma. Ammoo boorgalleen dubartii Booranaa kabadaa guddattee adoo hin fuudhinu badaa jaartii jechuudha. Boorgalleen ammoo gisee dooti nami wadhaamata. Maqaa nami ilmattu maqaa namaa baasa nami yookaan yoo dhalee daara dabarfatee maqaan nama hin dabra. Akka maqaan isii hin banneef yoo agaruu dhaattan boorgallee tiyya boorii mallee tiyyaa tannaan dhabina itti ijoollee dubraan nam dhaamate jechuudha. Boorii mallee tuni boorii galleen tuni eenyu fa'a? Boori galleen intala guddattee taa adoon fuudhinu turtee ta'edhaan se. Ishi boorii mallee noo? Boori mallee tana hin qabatte. Boori galleeni? Ishi galleeni? Intala adoon fuudhinu jaarte dooti. Ishi boorii mallee noo? Boori malleeni? Yaada. Eegalatoo. Ishi qaroon Booranaa siin dur seenaa keessaa maqaan isaa dhaabeen. Qaroon Booranaa. Liibaa Waataa. Liibaan Waataa nam jedhan dhagan. Hin beekamu. Liibaan Waataa qaroo Booranaati. Seenaa Booranaa keessaa qaroon eenyu ture? Qaroon Liibaan Waataa. Qaroon Booranaa. Ishi qaroon Booranaa eenyu? Liibaa Waataa. Beeku beeku. Ishi maroochuma achi dhageette? Maroochuma. Maroochumaati? Ake dhagee. Masoolee saaqoo seenaa Booranaa keessaa nama kam ture? Alaqa. Abbaay Baaborroo. Abbaay Baaborroo. Raagmoo maal? Kisana fakkaata. Maroochuma. Akkoo amanooyee seenaa Booranaa keessaa nama kam ture? Kau amanoo yetuun sirriitti hin beekan diteelii waan nama dubbisin kan beekaa beekamu dhugaa dubbatu. Masoolee saaqoo achi dhageette? Masoolee isaan qoyaa dhagaye. Nama kam ture? Sini alakaa jedhanii nama waa midhaafatu nama gata akka tasaa qulqullinni yookaan alakaa jechuudha. Masoolee isaan qoo. Darmi liiban qaallichaa? Yaa dhagaye nama midhaagaa yookaan nama bareeda. Eegalatoo. Amanooyee seenaa hawaasa Booranaa keessaa nama kam ture? Haati manooyee dubartii jajjabdu bara bulchiinsitti uummata bulchaa turte. Akka dhiiraatti dhiiraa olitti dibroota bulchaa turte. Yeroo sunitti haati mal akkoo amanooyee immoo seenaa baay'ee hin beekamtu. Seenaa isiin ittiin beekamtu keessa seenaa isii yoo duub deebinee ilaallu gisa suni jajjabdu hadhaniiti malee nama dirqamaan uummata dirqamaan bulchaa ture. Akkoo haati manooyee immoo seenaa bara suni keessatti nama jajjaba nama dhiiraallee sodaan nam jajjaba turte. Haati manooyee nam jajjabaa nama mallee namni nam dhiballee dhiyaatu nama waan hedduu namaa mormuu mallee nam qaroo na bedhan. Abbaay Baaborroo
Seenaa Booranaa keessaa nama kam turte? Ishee Masulee Saaqoo nama kam turte? Masulee Saaqoo alaqa Booranaati. Abbaay Baabboo Irroocha dhageette? Abbaay Baabboo Irroo dhage. Nama kam? Jaarsana seenaan isa xiqqoo. Abbaay Baabboo Irroo. Abbaay Baabboo Irroo kun jeemummoo wanta keessatti yoo xiqqoo inni isaa kun naaddu. Ishee Abbaay Orroo Abbaay Baabboo Irroo seenaa Booranaa keessaa nama kam turte? Akkasii. Ishee Masulee Saaqoo seenaa hawaasa Booranaa keessaa nama kam turte? Nama laqaa. Ishee maqaan keenyan isin jedhan? Guyyaa Waaqoo. Ishee Guyyaa Waaqoo har'a waan seenaa Booranaa waan gargaaris gaafannaa eeyyama moo? Eeyyama. Yoo ijoolleen dubaraa garuu dhaattee waa boorii mallee tiyyaa boorii gallee achi dhageette? Laayu dhage. Boorii malleen eenyu boorii galleen eenyu? Boorii mallee fi boorii galleen dubartii Booranaa warri lameen iyyuu Booranaa osoo hin heerumin iyyuu heerumaan duratti hin heerumin iyyuu lubbuu dhabanii warri lamaan iyyuu dubra gannoota baay'ee jiraatanii osoo hin heerumin iyyuu du'an. Lachuu? Boorii mallee boorii galleen. Ishee gaaffii taanto Amanooyyee seenaa hawaasa Booranaa keessaa nama kam turte? Haati Manooyyee dubartii jajjabdu bara bulchiinsitti uummata bulchaa turte. Akka dhiiraa olitti dibroota bulchaa turte. Yeroo sunitti haati akka Amanooyyee immoo seenaa baay'ee hin beekamtu. Seenaa isiin ittiin beekamtu keessa seenaa isii yoo duub deebinee ilaallu gisa suni jajjabdu hadhaniiti malee nama dirqamaan uummata dirqamaan bulchaa ture. Akka haati Manooyyee immoo seenaa barsuni keessatti nama jajjaba nama dhiiraallee sodaan nam jajjaba turte. Moroo Chumacha dhageette? Moroo Chuma kana la dhagee immoo seenaa isaa waan irra beekan qabu. Ishee seenaa Booranaa keessaa qaroon eenyu ture? Qaroon Liqawwaata. Qaroon Booranaa. Ishee Masulee Saaqoo nama kam turte? Masulee Saaqoo alaqa Booranaati. Abbaay Baabboo Irroocha dhageette? Abbaay Baabboo Irroo dhage. Nama kam? Jaarsana seenaan isa xiqqoo. Abbaay Baabboo Irroo. Abbaay Baabboo Irroo kun jeemummoo wanta keessatti yoo xiqqoo inni isaa kun naaddu. Haati. Ishee galgaluu diidi galgaloocha dhageette nama kam turte? Hin beeku. Hin beektu? Ayyee. Ishee gaaffii taantu. Liibaan waataa seenaa Booranaa keessaa maaliin beekama? Qaroo Booranaatiin beekama. Ishee Maroo Chumacha dhageette? Raaga Booranaati. Ishee Masulee Saaqoo? Masulee Saaqoo jabdu yookaan alaqa Booranaati. Galgaluu diidi galgaluu dhageette? Galgaluu diidi galgaluu raagise. Yoo raagaa miti yaalame. Galgaluu diidi galgaluu isiilleen jabduma dubraati duuba waan isin jabatte. Ishee gaaffii tokko sii dara. Abbaay Baabboo Irroo maaliin beekama? Abbaay Baabboo Irroo Abbaay Baabboo Abba Gadaa. Raaga Booranaa. Ishee ammallee gaaffii taanuu si dabra? Akka Amanooyyee seenaa Booranaa keessaa maaliin beekama? Akka Amanooyyee dubra jajjabdu jechuudha. Akka dhiiraatti jechuudha waan cufaayyuu nama qajeelchite hojjettu. Gaafa isitti labsuun keessatti jechuudha hojjechiisii lafa hin buuku waan isin jechuudha godhan akka bulchaatti jechuudha. Okay. Ishee gaaffii taantu Maroo Chumacha dhageette? Moroo Chuma. Raaga Booranaa. Ishee gaaffii taantu Masulee Saaqoo seenaa Booranaa keessaa maaliin beekama? Masulee Saaqoo dur Booranaa keessatti akka malee midhaatu. Alaqa akka malee alaqaa. Ishee galgaluu diidi galgaloocha dhageette? Galgaluu diidi galgaluu. Yaa dhagahee? Galgaluu diidi galgaluu. Duuba yaada dhageette dhagaman. Ishee seenaa Booranaa keessatti namni qaroo tureen jedhama. Seenaa Booranaa keessatti namni qaroo ture Liibaan waataa. Moroo Chumacha dhageette? Moroo Chuma kana la dhagee immoo seenaa isaa waan irra beekan qabu. Ishee
Ishi maslee saaqoo seenaa Booranaa keessaa nama kam turte? Maslee saaqoo jecha dhagaye malee ala qawwise akka dhagayetti. Moroo uchuma dhagayeete? Moroo uchuma? Moroo uchumaan dhagaye. Abbaay Baaborroo? Abbaay Baaborroo nama kam turte? Abbaay Baaborroo maasaan dhaga'uu jiraayu. Ishi darmi liiban qaalichoo? Darmi lembeeku. Darmi lembeeku. Kalaasoo. Anyaatee waa dharaa. Eenyu fedhi?